واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sagantaa fi jaawwaan barabee karaama kaalikaa kan jaalatamaa ta'e dheeraa samii tokkorraa dhufee barabee jira. Kanatti aan suuraa sagantaa Iidal Fitrii irratti kan haasawaa gabaabaa nuuf taasisu kantiibaa bulchiinsa magaalaatti kitaabachaa laatee namoonni haa mirgaa haa gabala fakkaatii asitti falee tafaddal mashkuuran wamaajiban jira Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaa kantiibaa keenya takbiirtaa xiqqoo haadhaa fi abbaan si gargaarna waliin ta'u ibsaa jira. Allahu Akbar. Egaa takbiirtaa kana daran beekaa jira bulchaa kantiibaa daawwa lamuuti akkamitti magaalaa bulchiinsa magaalaa Mekkaara fayyada bulchaa akkamitti takbiirtaa xiqqoo kana waggaa jira. Allahu Akbar. Oo tanaan lamaa kaatee moo takbiirtaa takkaa daran beekaa jira bara haadhaa abbaan itti takkaa daran. Insyaallah kantiibaa bulchiinsa magaalaa kita bicara si waliin turtii gaarii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai ini ke kabajamu ulama ke Imam Masjid Abuja ya Abdulsalam kabajamtoota imaamota ke kabajamtoota manguddoota kabajamtoota haawwota ke kabajamtoota dargaggoota fi dubartoota kabajamtoota abdii boruu kan taatan daa'imman baga ayyaana Iidal Fitrii bara 1444 baga isin ga'ee baga nu ga'ee jira. Itti aansuudhaan akkuma beekamu ayyaana Iidal Fitrii hordoftoonni amantii musliimaa kan tokkummaa isaaniitti ibsan kan ji'a rahmata rabbii isaaniitti kadhatan kan nama rakkateetti gargaaran kadare dara ibada amantii sidatamaa ullaa kan itti kabajan keessattuu Harargee keessatti asoora amantii osoo hin qoodin jaalala tokkummaa kan jaalchisan waan ta'eef haala kanaan tokkummaa keenya tokkummaa uummata Oromoo tokkummaa amantii keenya kan musliimaa kan fuuldura dhaabbatanii fayyadamuudhaan agarraa keessatti waan ta'eef baga keessa jecha mootummaan keenya yeroo kamuu daran sadarkaa federaalaa irraa ta'ee yeroo kamuu daran sagantaa Afrikaa qopheessee daandirraa muummicha ministeeraa keenya dabalatee pirezidaantii mootummaa federaalaa dabalatee pirezidaantii naannoo dabalatee amantii musliimaaf kabaja guddaa kennuudhaan kan sirna darbe keessa namni mudawwara uffate namni amaamata uffate makkaraattaa ga'ee jedhamu yeroo ammaan kana mootummaan keenya mudawwara uffate imaamata uffate artisiisaa kan godhu iddoo musliimaaf kabajamu hunda kabaja kan kenne waan ta'eef baga gammadanii baga walii gammanne jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kabaja kana eeggachuuf tokkummaa keenya cimsine jaalala keenya cimsine karaa akkasii gargaarree cinaa dhaabbannee kan mana dhabe mana itti goone waan amantii musliimaa jaalatu jedhu hojjechaa turtan waan ta'eef ammas gara fuulduraatti rakkataa ollaa keenya kadaare kabeele akkuma gargaaraa akkuma ji'a rahmataa kana rabbii keessa wajjin dhiyeenya leenjii dhaabbatanii mootummaa fi dhuunfaa fi
Ollaa keessatti kan akka baatan ammallee aadaan kun duudhaan kun duudhaa bareedaa aadaa bareedaa amantii bareedaa waan ta'eef kana qabatanii biyya kana qofatti raaman kadaan ga'u sosai biyya hundatti rakkataan cinaa jira beelaan cinaa jira kadaariin cinaa jira waan ta'eef itti fuftanii bara bara kan ollaa keenya amantiin osoo fooliin gargaaraa akka dhuftan ammallee gargaaruu qabdanii kan yoo qabaa yaansuudhaan tokkummaa keenya waan amantii keenyatiif waan tokkummaa nu keessa deemee waan olamaayii keenya garagara baasu du'aayillee itti gootanii tokkummaa jechuun humna jechuudha. Tokkummaan irra yoo tokkummaa qabaannee jaalala qabaanne amantii musliimaa immoo hundeeffama biyya kana keessatti illee gahee guddaa qaba waan ta'eef amantii musliimarraa naamusarraa akhlaaqa namni godhurraa namni waan baay'ee barata kanaaf akkuma amma ji'a raamadaa kana bareedan rabbii keessa wajjin dhiyeenya raamata kadhataa turtan akkasumatti ibsitee biyya keenyas yaaddoo nageenyaa yeroo ammaan kanaa ibsitee biyya yaaddoo nageenyaa keessa kan yeroo tokkummaan araarri ta'e amantii keenya amantii musliimaa ibsitee tola fedha walii galuu keenya qolta fedha kanaaf yeroo Itoophiyaa keessatti gara kaabatti lola waggaa lamaa sadii ture yeroo itti araaramaa jiru yeroo tokkummaan cimaa jiru waan ta'eef biyya keessan yaaddoo nageenyaa ganda keessan magaalaa keessan misooma mootummaan diriirsu cinaa dhaabbatanii misooma harka mirgaatiin qabatanii dargaggoota keenya gorsitanii dubartoota gorsitanii karaa sirrii karaa qajeeloo mootummaa fi biyya kana keessa cinaa akka dhaabbatan biyya keenyallee namoota qabeenya qabu namoota dhibaman namoota waan uffatan qaban biyya kanaan booda akka gargaarsan filaa amantii duudhaa keenya waan ta'eef kanaaf hunda dura ayyaana irraatti guyyaa gammachuu ayyaana gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa kan ijoolleen keenya dargaggeessi keenya haati quraan itti ta'an kan biyya itti jiran rabbi nu haa godhu galatoomaa ulfaadhaa jecha asumarratti bulchaan aanaa Daaroo Lamu obbo Daawud Eedan hangafa keenya waan ta'eef aanaa keenya umriidhaan ana caalaa garuu aanaa kanatu magaalaa kana hundeesse waan ta'eef isa dura haa ta'u tokkochaa jecha hangafa dura naa ta'an kanaaf asumatti naa affeessan jechuma barbaada bakka isinii ga'ee akka jiru assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tahu kurang puncak puncak magala bikin nama sah. Karena ibu bapak puncak anak Daaroo Lamu kita kalau atau gawala erga pada lagi aja saja untuk kita. Waruman ega puncak luar biara ini pun dari nama yang asli. Apa ada ni ayah Amantaa keenya jechuudha. As keessa taa'u jira sanatti qabatee mana. ayyaana isaa waggaa kumaaf dhibba afurii shaafutame afraffaa guyyaa gammachuu guyyaa isaatti gammachuu wanni geenye bareecha inni magaalaa guyyaan tokkummaan dabarsine islaamni rabbii keessa qalbii isaatiinis qaama isaatiinis waan hundarraa soomane wajji waggaa guutuu keessatti hojjeteen araara rabbi gaafachaa bahe biyya gammachuu fi biyya hiyyeessus keessatti gargaaramee ituma qabaataadha gammadee soomana waan qabu waliin qoodee ollaan ollaa laalaadha ajaja rabbiin kaa'etan diinitti guutamaa bahee jechuudha. Uummanni islaamaa aadaa wal gargaaruudha wal jaalatu waliin yaadu koo qaburraa waliin qooduu qaba waan ta'eef nutis akkuma ji'a ramadaanaa keessatti ollaa keenya waan dandeenyu waan qabnu cinaa dhaabbannee gammachuu waliin qooddachaa baane
har'as guyyaa ga'e kanatti ittiin qabnu ollaadhaa qabnaa siraaf qabnaa isaa mirga keenyatti akka argamu waan nuti qabnu xiqqaattee guddattee waan qabnu isaaf oollee innis akkuma warra qabuutan gammadee guyyaa gammachuu kana gammachuu guutuudhaan maatii isaa wajjin akka dabarsu aadaa uummanni islaamaa qabu waan ta'eef isa kana jabeessinee deeggaruun barbaachisaadha. Kabira biyyi nagaa qabdu waan hunda geggeeffachuu nageenyi nama dhuunfaa lamaan gidduutti boora'uu danda'a uumamuus danda'a jechuudha. Kanaaf hundi uummata islaamaa amantiin islaamaa islaamittiif jedhu islaamummaan nageenya jedha amantiin akkuma san roga hundaan nageenya biyya sanaatiif islaamatu gahee guddaa taphachaa ba'e akkuma amantoonni hundi nageenya deeggaran amantiin islaamummaa jalqabuma islaamittiif jedhu. Kanaaf nageenya ganda keenyaa mana keenyarraa haftee eeggachuun nurra jiraata. Rabbiin nama waggaa waggaadhaan deebi'ee gammachuudhaan ayyaanessu nu haa godhu. Baay'ee galatooma kanaa ol isinitti dheeressinu. Jazaakumullahu khairan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa kita Macaatii fi bulchaa aanaa Daawulamu baay'ee galatooma jennanii anatti aansuudhaan hanga barsiisaan guddaan islaamaa guddaan dhufee lafnaan walitti magaalaa sana ture akkasumas madrasaa magaalaa dhiyaatti yeroo jalqabaatti gataa'ee barsiisuudhaan bartoota kumaatamaa achirraa ibsaa ture. Barsiisaa keenya kabajamaa jaatamaa ustaaz Abdusalaam Umar falyatafaddal mashkuuran wamaajiran min Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaa ustaaz Abdusalaam Umar takbiirtaa xiqqoo tanaaf jira fakkochaa jira. Allahu Akbar. Amma tanaan nakaan jaakam dhaabbatee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi nagayaan baatii ramadaanaa sana nu guuttachiisee nagayaan kirkirii takkaan malee kirkirnu wadee fidee asirree keessatti roomallee nurraa qabee nu beeksisee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammoo warra baraa hedduu rabbi nu haa godhu. Amiin. Ammoo balaa rabbi nu haa qabu. Amiin. Ilmaan keenya irraa balaa rabbi haa qabu. Amiin. Biyya keenya irraa balaa rabbi nu haa qabu. Amiin. Diina keefitiin rabbi ol nu haa qabu. Amiin. Dibin nu haa qabu. Amiin. Arraboota inshaallah jinkii fi hiraar kirkiriin arraboota rabbi nu machiisi. Amiin. Biyya keenya biyya Oromiyaa sana jalaalam kirkiruma haasawaa oolu miti kirkirii irraa haasa'u rabbi nu haa godhu. Amiin. Amiin yaa Allah. Amiin. Arraboota inshaallah gammachuu malee waan akka dhageenyu warroota hattuu fi hamtuudhaan deemu hunda mataa isaanii rabbi haa deebisu. Mataa isaanii rabbi haa deebisu. Hawaasa kana warra hawaasa nagayaan bobba'ee